Chaanala keenya dhuftan isin jenna. Chaanalli keenya ofiifoo keemistirii edukeeshin jira. Chaanala keenya irratti mata dureelee adda addaa isinitti cimee nu gaafachuu dandeessan, koomantii nu godhuu dandeessan, gamanumaan nu hordofaa isin jenna. Har'aan tan ammoo mata duree theory of covalent bonding jedhu qabannee dhiyaannee jirra. Theory of covalent bonding jalatti valence bonding theory ilaalla jechuudha. Kanaafuu valence bonding theory maal akka ta'e irraa kaanee maal akka ibsu maal akka jiru ilaalla jechuudha. Basic principle of valence bonding theory: a covalent bond forms when the orbitals of two atoms overlap and the pair of electrons occupy the overlap origin jechuudha. Covalent bond maali? Atomiin tokko half filled atomic orbital lama waliif finnee tokkos ampeerii qaba, tokkos ampeerii qaba, isaan lama waliif finnee full filled atomic orbital bakka itti goonu jechuudha. Kanaafuu the space formed by the overlapping atomic orbitals accommodate a maximum of 2 electrons and the electron must have opposite spin jechuudha. Kanaafuu inni kun maaliif keessaa qaba? Electron opposite ta'eef keessaa qaba. Electron opposite ta'e jennu spin up and spin down qabu jechuudha. Kanaafuu orbital kun maximum it contains to only 2 electron if keessaa qabaachuu qaba jechuudha. Kanaaf the greater the orbital overlap the stronger the bond jechuudha. Orbitalli tokko orbital overlap isaa guddaa yoo ta'e inni kun maali? Bondiin isaa jabaadha jechuu dandeenya jechuudha. Extent of orbital overlaps depend on orbital shape and the direction jechuudha. Direction keenya irratti wanni orbital overlapping wanni inni irratti hundaa'u waa lama. Tokkoffaan shape fi direction jechuudha. Shape gisee jennu fakkeenyaaf S-in spherical shape qaba. Pin dumbbell shape, double dumbbell shape qaba. D'n triple dumbbell shape qaba jechuudha. Kanaafuu direction kun XYZ irraa eeyisa bakka maximize the greater overlap bakka ta'eessa jechuudha. Kanaaf kan nuti filachuu dandeenyu Z filanna jechuudha. Fakkeenyaaf PZ filannaa jechuudha. PZ filannaa. Kanaaf fakkeenyaaf isaanuma kana yoo kan laallu ta'e fakkeenyaaf covalent bond formed from two hydrogen molecules jechuudha. Fakkiin kun yoo laaltan two hydrogen molecule dha. Two hydrogen molecule kana yoo kan laallu ta'e kanaaf waan S-in spherical orbital dha waan ta'eef waggaa waliif two electron spin mul'atu kun ammoo maali? Spin down and spin up qate jechuudha. Walitti dhufanii full field ta'anii jiran jechuudha. A covalent bond results from the overlap of orbital from two atoms. The shared space is occupied by two electrons which have opposite spin qabu ta'uu danda'u qaba jechuudha. Fakkeenyaaf isa lammaffaa ilaallu hydrogen fluoride ilaallu. Hydrogen fluoride gisee walitti dhufee kana fakkaata jechuudha. For example, fluorine hydrogenin 1s qaba, fluorine moleculinis maali? HFin SCP orbital dha jechuudha. HFin SCP overlap if keessaa qaba. Hydrogenin S irraa dhufee fluorine ammoo maali? P irra jira jechuudha electron configuration. Kanaaf isaan lamaan SCP overlap gisee ta'u fluorine moleculiin ammoo PP overlap jennaan jechuudha. Maali fluorine molecule lama waan ta'eef tokkos P electron configuration irra dhuma kaanis P electron configuration irra dhuma san booda dhufee PP overlap giseetti ta'u jechuudha. The greater the extent of orbital overlap the stronger the bond qaamamuu danda'a jechuudha. Valence bond theory and orbital hybridization ilaalla. The orbitals that form when bonding occurs are different from the atomic orbitals in the isolated atoms. Kanaaf orbitalli tokko when waggaa bonding jidduu dhufu orbitalota adda addaa atomic orbitalii irraa isolated items yookaan ammoo irraa adda ba'e jechuudha. Central atom irraa jechuudha. Isolated ta'e addaan ba'e jechuudha. Fakkeenyaaf hydrogen fi fluorine yoo dhufe isaan lamaan maali? Isolated ta'anii addaa ba'anii jechuudha. Bakka takkatti osoo hin ta'in jechuudha. Hydrogeninis fluorininis addaan ba'anii jechuudha gisee ilaalu. Kanaaf atomic orbitals mix or hybridized. Hybridization jechuun maal jechuudha? Mixture jechuudha. Fakkeenyaaf atomic orbital ta'u other atomic orbital wal qixanita hybridization of atomic orbital jechuudha. Orbitalli adda addaa lama walitti dhufanii hybrid yookaan intermixing yookaan gisee waliin maknu jechuudha. Kanaaf atomic orbital mix or hybridized when bonding occurs to form hybrid orbital. Hybrid orbital in one jechuudha.
The partial orientation of these hybrid orbitals correspond with observed molecular shape. Kanaaf features of hybrid orbitals yookaan haalli hybrid orbitals kun maal fakkaata jennee ilaalle number of hybrid orbital formed equal the number of atomic orbital waliin makame san jechuudha. Atomic orbitaliin eega waliin makame walqixa ni ta'a lakkoofsa atomic orbitalii waliin makame walqixa ni ta'a lakkoofsa atomic orbitalii tokkoon tokko walitti maknimini wajjin walqixa ta'uu danda'u qaba jechuudha. Kanaafu the type of bonds orbitals formed vary with the type of atomic orbital mixed jechuudha. Hybrid orbitals kun akkaatuma atomii nuti gosa adda addaa waliin makneen atomii adda addaa waliin makneen gosa adda addaa ta'a jechuudha. Takka sp ta'a takka immoo sp2 ta'a takka sp3 ta'a takka sp3d ta'a takka sp3d2 ta'a jechuudha adda adda ta'a. Kanaaf formation of and the orientation of sp hybrid orbitals yoo ilaalle fakkeenyaaf beryllium chloride yoo fudhanne beryllium chloridein fakkeenyaaf kana fakkaata jechuudha caasaadha yoo ilaalle. Tokkoffaa maali beryllium central atomidha jechuudha. Kanaafuu beryllium maali 1s2 2s2 irra dhuma jechuudha. Chlorine yoo fudhanne chlorine isarra dhuma chlorine lakkoofsa atomaa meeqa qaba lakkoofsa atomaa 17 qaba. Giseen irra raabsuun maali 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 ta'a jechuudha. Kanaafuu isaan lamaan kun maali fakkeenyaaf gisee walitti dhufan jechuudha. Inni tokkoffaan permission required for reproduction dhufe. Orbital hybridization yoo ilaalle orbital hybridization seera armaan gadii kana qabaachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu inni tokkoffaan maali seerri orbital hybridization only atomic orbital of the same atom with almost the same energy can participate in the hybridization. Keessa hirmaatu ta'a jechuudha. Inni lammaffaan completely filled or half filled or even empty orbitals can undergo hybridization deemuu danda'a. Kanaafuu maali fieldiinis yookaan immoo atomic orbitals which have even electron pair qabu jechuudha. Ampere qofa osoo hin ta'in ampere qofa qabu osoo hin ta'in ampere qofa qabu osoo hin ta'in pairdiinis half fieldiinis empty orbitals can undergo orbital hybridization ta'uu danda'a jechuudha. Inni biraa immoo maali the combination of orbitals belonging to different atom is called bonding jennaan jechuudha. Combination of orbital belonging to different atoms called bonding jenna jechuudha. The new orbital that are formed due to hybridization are known as hybrid orbitals jennaan. Orbitalota xiqqaalee yookaan immoo amala haaree horate jennaan jechuudha. Which have mixed characteristics atomic orbital waliin makame jechuudha. The shape of hybrid orbitals are identical. Shaping orbital waliin makame maali wal fakkaataadha jechuudha. Usually they have one big lobe associated with a small lobe on the other side. The hybrid orbital are degenerate. Akkasuma energy isaaniitti maali wal qixa jechuudha. They have similar energy wal fakkaata qaban jechuudha. The number of hybrid orbital formed are exactly equal to the number of atomic orbital dura waliin makame jechuudha. Orbital hybridization example, if 3 atomic orbital hybridized, the number of hybrid orbital formed will be equal to 3 ta'uu qabu. Yoon orbital sadii waliin makame lakkoofsa orbital waliin makame sanis wal qixanii ta'a sadii dhufuu danda'u qaba jechuudha. The hybrid orbital are filled with those electrons which were present in parent atomic orbitals. The filling up of electron in them follows Pauli exclusion and the Andrews rule. Seerri isaanii maali Pauli exclusion fi Andrews rule hordofuu qaba jechuudha. Pauli exclusion maal jedha? No two electrons have the same set of 4 quantum number jedha. Elektirooniin nama tokko yookaan ammoo lamaan achi keessa jiru san quantum numberii afran wal fakkaataa qabaachuu hin danda'u. Yookaan xiqqaate tokko irraa adda ta'uu danda'a jechuu isaati jechuudha.